ati amma ijoollee sanni baaftamu hin baaftu Par ijoollee sin dinne bakki sun dura qoratu jirtaa minan baasaa sin jeewwana raayitan. maaliin sirraa hiika nama akkamitti akkas goosiftate Abrahaam akkamitti ijoollee san dhugumaan jaalala dhugaa jaalattamu jaalala kijibaa namaa sibite moo akkamitti akkas goosifte na jaalalu manuman jaaladde jaalalatti akkas nama goosifti laa insaan hojii diree seeroo harkan leessitu uleen tanga dhiyoo tanaatu maasiin goone harkin irratti du'ee jira hidhallee maan badadduati barnaa raayitan jeena maalin amma diree seeroo sintu qorra akka kiyyallee sintu laa telefoona jaarsa raafuu maalin fidaree na raayitan karaa dhodhanatti fakkaatu tokko akkatti silaale namni fayyaa qabu tokko waan himeellee firraa himeet eegaa hidhaa tanaa huntaa'u firraa tala tokkoof godhame barna raayitan jeena amma fidamee barjoollee hogga fidde dura yaame asitti yaadda tokko ijoollee ati ati sintu inue amma Abrahaam hogga fayyee lafaa ho'aye ijoollee sanii fi silleen dhiisu walaancaas jiru kanallee ajjeesiisee haadha kuflaan ta'in taatee jirta. Barna raayee kan jee Fayyaa argamallee nun naqin. Guyyaa argamallee nun naqin ati harkamaa nun naquuf deemtati waan biraatiin deemtati itti magaalati. Hiiga jaalalaa miti jaalalaa waan namni jaalalaaf akkas nama godhu. Tolaan kadhadhe gaa giddii yoo taate malee akkamiin taatu. Argattee re'aa giddii sanii nama. Bara akka inni erga dhummallee irras taana furu taa'ee numan jaaladha waa isan dhiisu. Anuma raayee kaa ijoollee na fidee inni haa baasisu. Hayyee mee isanillee ni argatta ijoollee san fidisiisu. Laa na raayee kan jee waa hundaa argadhu hayyee. Na raayee fiyalla. Maali sirraa karee deemtee fidda? Na raayee karee eegaa akkamitti fidde gabbeetti deemee shaarra deemee bilbilu gaa na raayee maali sitti kan na bilbila? Laa na beekaan dhiirri dhaqame isaanii telefoona siitiin fida. Anuma raayee kan bilbilu. Yaa miciyyo ati intal magaalaa Za'aata keessatti amma fidaati mee irraa kanaa sirraanii kun jeeba itti bilbili yaa ijoolleen sun dhumnaan furmaata argatteeti lubbuun ta'eeti bitamcaa kanallee inni baatu gosan ijoollee sun lamee sammuun qaburee kamatti yaa maaliif hin qabne raqama telefoona kan kee keessaa qabdu telefoona kan kee kaas jiru kun nu keessallee qabu gabbeeti yaa bahuun tattee jirtu baasuma duutatis malee qixaaxamtee asumatti hammaama kan udaan harkaan harteetin laal sirraa maree viidiyoo sirraa marree hanga dhiyoon tanaa hunda wanni yuutirtu kasi arsiisutti yeroo kana sirraa marree rabbi sodaadha kan sidiise amma eefate waa hunda didde rabbi sodaattu mokkama ta'u rabbi sodaatte duraan akkas nama gootaa miti rabbi maalti beeytaa miti rabbi fayyetta maleedha. Yalaa raayee garee wanti kun na seena gana sitti harkisaa'u yoo ati firraan baasi firraa ijoollee san baaftee yoo firraa himtee garaa si laafetiin jira bara bakka beeka jiite garaa si laafee rabbiif jechaan garuu akka hankeen laalu odoo akka hankeen laalee keessaan baasa ture lubbuu tanteen keessaa baasa ture silaa siidee edha irtaa miti eegaa kuno silaasumatti keessaa baasa lubbuu rabbiin baasaan jenne tanumaatiin garuu rabbi sodaafin sidiiseen nama ajjeefte akka hankeetiin nama ajjeefneeti nama namatti bittee rabbumaa baasee bararkaa rabbumaa fi maluma isaatii fi jabeenyuma rabbiin bira dhaabbateetuma oromoon guutuun bira dhaabbattee rabbi isa baasee malee akka haraan keetiin hallayyaana baanetti galchitee barisa jaalalti waa kanan taatu dhuguma rabbii isa nimime dhugumaan isa yaadattaati islaam dhugumaan jaalala dibaan nama jaalataa takkaa jaalatten beeytu jaalallan beeytu hayyee jaalallallee namni jaasa namaa abbaa ilmaaniin jaalatu jaalatee kufla biraatiin nama naqu ni jaalata namni bal'ina guutuudha konfoleessi babbareedan hundi guutuudha akkuma duraan sitti himne yeroo sanni didde hundaa huddee hanga kana hunda dila kana hundaan nu geesse nutillee qixa lubbuu kanaan irraa waliin geenye jechuudha. Ati duuba haasaanatti dheerasiin irraa hojjettoomaa wanni Obboon sirraa akkam taata? Akkamatti sirraa eegale? Waa takka malee odoo waa takka waan balleessiten beeytu ati. Bannan beekaa ijoolleen fidan jeeraa. Sirroonne jechuun amma. Bara nama Abrahaam namni kattiidhaan jiru Abrahaam tumanii nu cafaqanii ijoollee tokko fayyadamanii jiru. Harki isaa asitti cirame sun maali? Hidhaadhaa hanga lama garaan isaa keessa fayyaa hin qabne. Hidhaa miti jenaa beekaa miti sana. Maal? Ijoolleen nama tumte ijoolleen ustee sun diina ijoollee. Maal akka sun? Maali muraan sun? Jarqotii sana laalmee cullee jirjiradhu nama maal jirjiradha gana biyyee taatan. Hidhaan kun guutuun nama balleesse. Gana biyyee taatan siin jedhe. Yoo ilmoo namaa ta'een tuni. Ilmoo namaa taatu haasii dhufanii gaafii. Namni Abrahaam nyaata kanneen ijoolleen nyaata maallaqa ergeetu. Siidhaa sun namni Abrahaam akkatti argatta akkana godhi siin jee mala siidhaa sun haala tokko maallaqa itti ergeetiin bakka inni jirutti waan hunda bitaa jee akkatti gabbatee dhufe qarree numa. Inuu gabbatee dhufee wayda. Gaasa biyya duraan akkasitti wayda. Imaana irraa ooftee imaana irraa fuutetti. Ati namni nyaatallee ati nama suuraa nyaata irraa ooftee odoo takkaa wal biraa dhufunni jeettoo odoo namni nyaata guyyaa tokkollee namaan kana guyyaa sadii guutuu ha nyaata afaan tuqin bishaan summiidha keessa sitti summi nyaanni sunu haga tiimtoo himte laalan akka namatti waa hunda siif hin kannani nyaatanii duyda oromoodha oromoodha
Ana kan hakkella lusin nyaachisaa sin obaasa garuu yoo ati mee waanuma irraa dila kana fidde hundaa natti himtee andalaa kan keetitti waa hunda rakkoo qabdu rakkina qabdu hunda natti asimattee tanaaf akkana godhe tanaaf hoo jaalala waa rakkina san taate naaf himta. Siif himta. Ayyee rakkina lakkatti qabamee kattaa'u jiru karaa tan uuma jaalalaati. Ayyee. Kalaas jaaladdeetiin jiraan ofiisa itti himisallee fuudhijiin kalaas. Aggasa kalaas walii gallee jira reekas malee kam himta. Ayyee ijoollee san fidinan jaane si fuudha. Ijoollee na fidaan amma fidi ijoollee. Ijoollee baruu amma fidde itti bilbilteen telefoona sitti kanneen ijoolleen dhufte. Kalaas irraa ni maati. Anggafa inni mana kiyyaatti ulfisanii dhiiga kan rifadde onnee toloo. Ayyee rifattee bedaanu. Rifadde silaa osoo ijoollee sitti natti fiduu baatte. Gisuma duraa san rifatu fi ijoollee yaada gisuma duraa ilmaan kana qaba ilmaan kanarraa abbaa ilmaanii kana hidhunallee silaa fuudhuu baafattee gisuma duraa san silaa rifattee fidisuudha qabda ture. Osoo silaa yoo suuraa mala sallaatu taate anuu kufee xiqqeessitu gaggabee maal goote akka inni ofii akkas gootee maaltu si rifachiisa naa godhee godhaan jennaan ani jaalladha hin tuminaa bakkuma gartee ayyee kan godhaa himsiisaa garuu quradhaa qofa hin jee malee Quran himu dide jarre sani furaan maal himu dide yaani bifti jaalata maal jaalatu jani haa giddiin of jaalachiifta jechuudha giddiin miti gaa'ee mon gaafadde malee saafii kasti nama gaafata gaafatte duraanuu irraa dhabde gaafatte anillee dhaabbadhu maal argattu siin keessatti hime kurtiidha maa kurtii beekuu dadhabde ijoollee hojii dhaqee ajjeesu kan jagan almaa feekamee ayyee jaalalmi sarraan ijoollee kana guutuu silaatetti fixuu keessaa sadeenu ni fixxa numa fixaa gaa'ee isa waa godhamu numa fixaa osoo fuulli fayyuun fayyuu gammadaa biraa irra naa idaata. Kana sinaadatti turata fiigee ilaala. Obboleetti biyya na dhaggeeffadhu. Fuul boqaa takkaan wallaan maallamu keessum mallee qabaatu waadde silaarraan tana fuula fayyuu na badee. Ati akkuma fuula keessa biraan silaalee sin jaallachumaa fi fuula keessa na guddi tana dura. Jaalaan ammallee fuula kan kee kanas balleessa. Eega fayyitee jirtaa barama maaliif kijibaaf madaa fuula mee madaa hamtu fuularra si jira. Silaan gara itti siidee si quncisuudha deema. Dawaa Dubaay irraa namni himeeti fi akkas siibitee si fayyisee barisumaan si fayyisee jaarsuma hiyyaa si fayyise. Eenyu si wal'aanee si fayyise. Yaa tokko jibita sammuu eenyu si wal'aanee si fayyise. Maasha waan fudhate guutuu citi sitti hin finne. Eenyu si fayyise. Namni guyyaa tokkoon nama fayyisee. Guyyaa tokkoon. Dawaa bar Dubaay irraa himaniitiif ergee siibitee fuula kana si fayyise jeeganaan ammallee si quncisee si deebisee. Ilaa irraa malee tuuta dura taa'ee haasee. Isaan ni bobba'an jechuun maaliif. Isaan ni bobba'an namni si bo'uun jiru dalagaateetu si quncisee ammallee waan itti sii ta'e. Namni si bo'uun jiru. Wallaa Oromoon takkittiin tasiirii kattuun jirtu qamati. Nama akka halkeetii kun du'aan mala. Oromoon siirii kattuun jirtu. Waan malee miti baay'eetu taa'u jira booni mee yaa hin deema rabbi yoo sodaate dhageesse yanuma raayee miti rabbiin beektu namni rabbi beeku akka kan keetii kanaa miti. Yaa akka tana yoo qixaaxanii rabbiin isin qixaatu ta'a. Anammoo garuu ati bar dalagaateetu akkasii goona atu dalagaatee bira dhaabee akkasii godhu ijoollee sanii ijoollee anuudii sun taatu ijoollee sana eenyutti bite maallaqa bineentii gurgurattuun itti bitteeti baanaa shiddaadhaati. Yalla musaddasa telefoona fayyisnaa kannaadha asitti dhaabbadhu. Inuu telefoona barbaadde. Musaddasa kiyyannoo. Ammumallee daanuu waan biraa barbaadde jechuudha. Silaa kamiin taa'aman hin tu'a. Isaan baasanii nan fuudhee laal harka hamaa na naquufes duraan waan biraati miti. Garuu rabbiin dannu haa eeguwan harkallee na balleessuuf deemtaati ilmaan kiyyarrallee kan silaawanni ta'u na feeta hara hankeetina waan qabdu haase. Yaa wanta rabbi sodaa akka kiyyallaaliniiti. Hayyee mee ati obboleetti laa jiraatanii qabda. Obboleetti dhalaanan qaban obboleetti dhalaanan hayyee akka kiyyallaaliniiti haadhumtu oo kadhadhaa taate obboleeyyan kiyya rabbi haafitu jeetin wanni godhaa waan obboleeyyan akka kaayete kana nan qalaa bilee urra kaayee obboleeyyan Abraayim numa beeture tanis turullee inshaallah rabbi na baasuu noonutiiti. Islaan si yoo ta'emtuu dalaguu baattee barate fayyaduma bakka deemtu hundaa'uu yaadde rabbi barisaa haliif mee qabde inni numa beekin jee anis numan baa inshaallah yoo khayrii dalagatutti jiraatte akka ati dalaytu kun guutuun khayrii ta'e numa baata. Ayyaan nu baasa keessatti obboleetti dhala baadda rabbitti amanee godhu na baasa. Anaan hin jin akkan jiin hordoftoota keetiin. Hordoftoota maaliin jaasin ka hordoftoota jiin isaan hidhan isiin na hidhe. Way isaan hidhan haa taa'u jira isiin na hidhe. Naas sideemti isaanin ji. Isaan juus way narra dhufanii narraa eegane. Ayyee jiin isaan. Ohaa na gargaaran koommentumaa na gargaaran malee. Koommentuma yeroo na arrabsuu malee maal na godhan. Koommentii naan hin jiran koommentii maaliin beekaa miti hordoftoota maka gaafadhu hin jee bara. Maaliin gaafadde isaan? Isaan akkatti boba'uu jira waan ati balleessite kana guutuuf hordoftoota isaan namni si dubbatu jira ati kana goote kanaafuu boo'utti jira. Isaan hin gaafadde suma gaafadde arrabsuu malee isaan baan isaan dhiifama gaafadhu dhiifama godhaa hordoftoota keetii miti. Gaafadhu isaa. Hordoftoota maa argaan danda'an suma kadhatu jiraati. Argaan dandeessu hordoftoota. Hayyee nama na arrabsu maal goota kaameeraa marta gisee jira.
Hoggo sarraa kiyya malee way keessani. Keeti mallee keeti irratti hin gallakkisuu deemaa bara. Maal kiyyara galakkifte? Keeti hordoftoota keetiin jiinjee bara gaafadhu edii. Ati amma hordoftoota kiyya dura kana hiitee kana lakkisuu deemaa rabbisa taatu. Rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha. Amma ukkatti si dhiisee sira taa'ee afaan tolaatiin akka nama si sodaatetti si kadhatu jira. Yalla haameraa fi ayyeen si wajjin haasaas taa'ee haasa'e hin cufu. Itti hordoftoota keetillee dhiifama gaafadhu dhiifama naa godhaa jii. Badii gaafate filatama. Gaafadhu hordoftoota kan kee dhiifama. Hin gaafadhu. Kaameeraan kan malee hin galma isarraa isatti dhaabdee maraa tuffisan kan biraatii miti. Akka taa'eetiin gaafadhaa duuba duraan nagaan hin taa'ee bakka bittaa. Nagaan teessee gaafatta wallaahi. Akka qaacaa kanarra nama teessisa namni manallee teessisa qaacaa idaa'imaa firaasha barbaadu. Akka hordoftoonni isii taajabuuf akkasitti na waraabu jirtu. Hordoftoonni kan keessi beekan duraanuu iti. Ayyaa kan maseessee ni qabda firaasha waa hundaa'u. Gaafattu dhiifama hordoftoota. Gaafadhu hin jee. Gaafadhu. Gaafadhu hordoftoota. Ni gaafattaa gaafadhu. Asii gabbaa'uun hin jirtu hordoftoota kana dhiifama gaafanneetis. Laa yoo an bar na baasan jedhe. Kaameeraa waan nuuni hordoftoota amma ni sodaata. Nan baasa jara nan baasa asuma gan na baasa. Asii namni gasi baasu hin jiru gaafadhu dura. Hin gaafadhu hordoftoota hin gaafadhu. Akkatti taatiin gaafadha. Gaafadhu akkamitti teesse gaafadha. Kan asii rabbi na baasan gaafadha. Hayyee nama rabbi si baase gaafatta. Hayyee ba'uun hin jirtu akkas taanan. Tamaam sirraa kulleen hin jirtu hin gaafattuu miti. Hin gaafadhu. Nagatti.